bareeda isii tan bitadha. Baay'inni isillee bareeda diqqoota jedhamtan fakkeenyaaf kana jechuudha. Kun guddaadha agartanii garuu isa keessaa diqqaan isa kana. Lamaan kana sadiin kana gizee kan fayyadamtanii kalamaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo. Akkam jirtan fayyaa keessanii alaaman saanamni keessan nagaa isin jala. Warroonni biyya alaa jirtanis warroonni biyya keessa jirtanis hundi keessanoo egaa bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya isin bira haa ga'u jecha egaa kiyya har'aan tana walitti dachaanee jirra. Har'a wanti walitti dachaaneen nyaata hojjechuu yookaan viidiyoo nyaata osoo hin taane hordoftuun tiyya takka maatii ofii sarpiraayiz gootee jirti yookaan maatii ofii gammachiistee jirti. Egaa maal gootee akka maatii ofii sarpiraayiz goote maaliin akka isiin maatii ofii gammachiiste egaa hanga dhumaa wal turtan viidiyoo kana keessatti ni hubattan jechuudha. Kanaaf isinillee maatii keessan haadha abbaa keessan akkasumas tariitii hiriyoota keessan tariitii immoo obboleeyyan keessan sarpiraayiz gochuu dandeettan jechuudha. Kanaafuu namoonni barbaadan karaa WhatsAppiitiin hello jedha. Lakkoofsi kee namni barbaadan duwwaa 9 duwwaa 121 duwwaa 673 karaa WhatsAppiitiin hello jettan isin keessummeessa. Kanaafuu namoonni meeshaa barbaadan karaa isin argattan meeshaa maal fa'a asfeezaa mana keessa uffata farnichara garaagaraa majalis waan barbaadan jechuudha. Walumaa galatti waan iyyaan teessan isin barbaadde egaa isin qopheessine gara maatii keessanii ka isin erginu ta'a. Isin hello jettanii orderii godhachuu qofa jechuudha. Hordoftoota kiyya isin horii jaalatanii feetanii channel isin hordoftan viidiyoo waan gadhiisu laaltanii laayikii gootan sheerii illee gootan akkasumas yaada muraada keessan barreessaa jirtan ulfaadhaa galatoomaa isin jaaladha isin kabaja jechuudha. Kanaafuu warroonni immoo osoo subscribe godhi ilaalaa jirtan mallattoo diimtuu subscribe jettu san gattuqa. Saniin booda viidiyoo ilaaltan laayikii gochuu hin dagatina. Warri haarawaa dhuftan welcome baga nagaan gara channel kiyyaa dhuftan isin jecha. Channel kun channel keessanii channel waan barbaadan irraa argattanidha. Kanaafuu subscribe gochuun akka hin dagatamne tasuma isiniin jedha. Kaameraa kennaa gara nadeeffachuudhaan maal akka lafa kana jiru ni ilaalla jechuudha. Kanaafuu isin hanga dhumaatti na waliin tura turtii gaarii qabaadha isin jedha. Kaameraas fuulleessaa na waliin tura. Hordoftuun tiyyaa maatii ofii sarpiraayiz gootee jirti. Maaliin sarpiraayiz goote warri jettanii eegaa turtan asfeezaa mana keessa uffata akkasumas waan jabaa tokko asitti jechuudha. Biradistii baay'ee takka namatti tolu biradistii maajistikii abbaa shanii jechuudha. Abbaa shanii ta'ee jajjaba isa jajjaba. Biradistiin kun diqqaaf guddaa qaba. Kanaafuu kunoo akkanatti as bira jira ol baasee isinitti agarsiisaa boodarra. Kanaafuu isiniin garumaatti na waliin tura laayikii sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. As biratti ruuziin Umaar jira kiiloo 25 ruuziin kun qarshii 3,200 yeroo ammaa kana. Ruuziin qannasuun jira wanni isin beekuu qabdan akkuma ruuziitti garaagarummaa qaba. Gizee mara ruuzii gizee bitattan isa re'ee qabu ofirraa bitadha isiniin jedheetiin jira. Suuraan biraa rakkoo hin qabu garuu wanni kana milkata kana qabu baay'ee takka bareedaadha jechuudha. Hordoftoota kee kiiloo 25 akkanumatti dhufa. Inni biraa mootuu kunoo mokoronii jira. Mokoronii kiiloo 5 kiiloo 10 jechuudha bakka lamatti ishigima isaatiin. Maatii kiyya sarpiraayizii naa godhi naa gammachiisi jettee jirti. Maashaallah tabaarakallaa kunoo kana fakkaata. Itti aansee asitti kunoo asitti hordoftoota kee sukkaara kiiloo giraama 25 sukkaarrillee kiiloo giraama 25 maatii ofii sarpiraayiz gootee jirti. Kunoo kana fakkaata hedduu takka waan nama gammachiisudha. Dhugaa dubbachuuf maatiin biyya keenya keessatti sukkaara kiiloo 25 manaaf bitachuun baratamaa miti. Maatiin kana yoo gaafa arge rifatuu danda'a jechuudha. Maaliif namni kiiloo 25 sukkaara anallee taanaan hin bitu dhugaa dubbachuuf hedduu gammadan jechuu barbaadeeti. Egaa asitti immoo kun buna akkuma argaa jirtan kana buna kiiloo 5 kun buna qulqulluu fi buna isa bareedaa ta'e kaawwataa of keessaa hin qabne jechuudha. Hordoftoota kiyya waraqaa keessan isinitti agarsiisutti jira. Egaa kana fakkaata asitti immoo wanni jala galee uffata jala ka jiru misira kiiloo 15 akkanumatti ishigii isaatiin jechuudha. Bartanii maashaallah tabaarakallaa kun kiiloo 15 jechuudha. Misirri kun misira baay'ee takka bareeda ta'e ka gurra takka hin qabne kan banamee ture miti ishigii jechuudha. Kanatti muruu isaa yeroo barbaadantti egaa asuma qicanii dalaguu qofa keessa guuraan qabu waan akka hin qabu hordoftoota kiyyaa. Egaa asitti egaa kana godhee immoo uffata isinitti agarsiisa. Kun shaalii abbaa kiyyaa shaalii kanatti kun adii garmalillee miti ka garuu gara adii siqunaan jettee shiroo kalarillee miti garuu adiitti siqaa. Isa kana biteefi jira qarshii 1,500 diriyaa dhiyoo bittisan akkasumatti piinkii naa biti osoo hin hodhisiisin na ergi jettee jirti. Kunoo hiikee isinitti agarsiisu ishii waan ta'eef namoonni beektan tanaan dura bitee ture diriyaa kana jechuudha. Baay'ee takka bareeda. Gogoraan isallee hedduu bareeda jechuudha. Hordoftoota kiyyaa qarshii 4,500
Gogoraa isaa osoo isinitti agarsiisutti lagaru feestaala keessa jira jechuudha. Tanaan dura bitee jira. Wallahi hedduu bareeda kun. Gartanii isin caafiisa. Garaa keessa jira waan ta'eef kun barbaanne shaarbii fi gogoraa isallee keessatti jira. Kana fakkaataa qarshii 4,500 isiniin jedhee jira. Namoonni diriyaa kanneen barbaadan haga qarshii 20 illee jira oo barbaadan kun giddu galeessa isa qannasu ka jedhame garuu qarshii 6,000 illee 7,000 illee 5,000 illee jira jechuudha. Eegatti aansee mootu obboleeyyan kiyyaa shiita kanneen diriyaa wajjin irratti lama naan jette halluu isima filate kunu kam akkan ofirraa qabu kana jechuudha. Asitti immoo tokko immoo diimaa naan jettee jirti. Diimaa irratti maashaallah tabarakallah kunu kana fakkaata. Nusitti illee kana fakkaata. Shiitiiwwan kun yookaan diriyaawwan kun baay'ee takka babal'aadha. Wanni isin beeku qabdan gisee baay'ee isin hubachiisa. Ka gabaa irraatii fi kun tokko miti jechuudha. Xaaqarraa mursiisaa jira isin jedhee jira. Ka gabaa irraa suni gatiin isaa ni qannasaa kanarra garuu darbannaa nama hin ga'u. Shaarbiin isaa gabaabaadha jechuudha. Kana garaagarummaan isaa malee gabaa irratti fi kun gatiin isaa tokko miti. Ammallee deebii diriyaawwan kana ammaan tana kun akka haarawaa kaan jalqaba galchisanii achuma ayajaan fidee gabaa irraa amma bifa biraatiin jira jechuudha. Diizaayinii biraatiin dhufee qarshii 2,200 irratti asitti immoo kootii haadhatii yaatti na dabali jettee jirti. Diriyaa irratti kootii na dabali jettee jirti jechuudha. Maashaallah kootii kana hundi isinitti agarsiisuun qabu kunoo hedduu takka lallaafaa furdaadha yabbuu hirtanii kunoo kana fakkaata. Kiisii qaba qulfii qaba bakka hedduu takka bareeda kwaalitiidha jechuudha. Hordoftoota qarshii 2,800 kootiin. Egaa meeshaan obboleettii tiyyaa kana fakkaata jecha. Inni dhumaa hordoftoota kiyya distii kana kun akkuma argaa jirtan kana distii baay'ee takka bareeda ta'ee fi isa orijinaala ta'e. Kanaafuu hundi keessanuu warri distii bitattan distii kana bitachuun hin dagatina. Hedduu bareeda guddaa hanga diqqaa qaba. Ol yaasuun bu'aan qabu. Tanaan durallee bitee jira. Inni diqqaa jedhameetiin hin jedhamu isa kana. Inni dhumaa isa kana jechuudha. Meeshaa baay'ee takka osoo aga fedhellee turee umrii dheeraa ka qabu ka alaati jechuudha. Hordoftoota kiyya baay'ee takka orijinaala. Isinuu ni beektanii waan isinitti hin qabu. Namoonni distii bitan jal'isanii distii makaanikaan hin guurina. Distii orijinaala tana bartanii hedduu bareeda. Isii tana bitadha. Inni diqqaa jedhame isa kana hordoftoota kiyya distii kana keessaa baay'ee takka bareeda. Distiin tun diqqaaf guddaa qabdoon isin beektan. 5 taate tadiyoonni isaa gadi qannastu jira. Saayiziin isaa ka ol ka'utu jira jechuudha. Gatiin garaagaraa. Inni tun amma kunuyyuu guddaadha. Manatti fayyadamu bakka noormaali bareeda. Distiota kana keessaa garuu ka diqqoo jedhamu isa kana jechuu barbaadetti baay'ee takka bareeda. Kunniin agartanii haga lama giddu galeessa kana sadiin asii gaditti hafe kun baay'ee takka jajjabaadha jechuudha. Sagantaa feeta yoo qabaattan kana fireeshanii bitattanii gurguddaa sanniin sagantaa gurguddaaf ta'u tokkicha yoo bitattan gahaadha jechuudha. Maaliif lakkoofsi tokko kanaatu baay'ee takka guddaadhaan liccaaf ni ta'a. Guddaa san tokkicha biraa yoo bitattan gahaadha isin jedheeti yaada. Kanaaf hundi keessanuu bitachuu hin dagatina. Hundi isaa waliin guuru akkuma tanaan dura isinitti agarsiise kunoo kana fakkaata isiniin jedha. Distiin kun yeroo ammaa kana qarshii 12,500 bitee fi jira. Xiqqoo dabalee akka duraatirraa tureera garuu dabalee. Egaa akkasiin jira hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kana fakkaata ture akkasinitti tole abdiin qaba. Namoonni barbaadan heeloo jettanii maatii keessan firoota keessan sarpiraayiz gochuu dandeettan. Akkasumas namoonni meeshaa mana keessaa barbaadan illee heeloo jettanii ayyaatu dandeettan waan barbaadan. Isiniin jedha namoonni diriyaa kanneen barbaadan egaa ayyaanaaf orderii godhachuu dandeettanii kalarii babbareedatu biratti argama. Akkasumas babal'aadha isiniin jedhee isin jira diriyaa babbareeda kun halluu diimaatti jira. Keelloo ka fakkaatu kanatti jira. Gurraachatti jira. Silveritti jira. Diriyaan kun immoo halluu kanaa fi halluu gara keelloo siqu tokko jechuudha. Kireemii ka fakkaatu jira na biratti. Kanaaf heeloo jettanii orderii godhachuu dandeettanii. Viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata ture akkasumatti tole abdiin qaba. Viidiyoo biraatiin inshaallah walitti deebina. Hundi keessanuu maal gochuu qabdarree laayik sheer gochuu hin dagatina. Egaa viidiyoo kanallee ilaala akkuma kan nyaataa sanitti jechuudha hordoftoota kiyya. Warreen gammaa obsaan daawwattan laayikii godhaa jirtan sheerii godhaa jirtan isin argaa jira hunda keessanuu galatooma ulfaadha. Guyyaan guyyaa gaarii isiniif haa ta'u nagaan naa tura.